harkan kennu'an abdii muradhee barsii qabaannaan kophaanan dhiistuu jabbaruu kiyya summa abdannaan Allahu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warzafi kabajamtu tekena undi keessa nu akka miyaa qabdanii jira jirtu sin jecha akkasuma warri amantii biraallee shama harka fuunee sin jedhee sin jiraaroo san sin jechuudha. Oromooti sila suumni aladuma ajatee hunda mana bisaati ma allu buunu keessaa qabdi. Wallah bishaan lafa fuudhuu hin danda'u. Wallah eebadi ijoollee biyyaraa wallahi wabillahi duutanii wallahi wabillahi duutanii jirta rabbummaa hin danda'a rabbummaa wallahi wannan hundaa isin haalaaf Sulaimaan hin qirfachiisa akka wana bu'aa nyaatee duraan namni yoo hin qirfatu hin natti jedhanii yoo nama hirifate namarraa galaa jedhanii kanaafuu wallahi wabillahi an kalee irraa qabee inni qaamni guutuun nan dalagoo isin jira dhugaatan bishaan ayyaanii takka ol fuudhuu hin danda'u ijoollee mana madaamii wallahi rabbiin hin danda'a akkasii yaaddanii odii isinii haa ta'u rabbiin isinii haa laaffisu wallahi wabillahi way meeshaa dhiquu mana xiree saambusaa maruu xabbasu waa meeqa isin eeggata wallahi alazim rabbiin xumuramu gahee guyyuma afurii gadhamti deemti mucaafaadha. Kanaaf ursaa akka bineensota kennaa akkuma argitan hadhalee deebiitiin hin jira akkasuma amanaa obboleettiitiin takka gayuudhaaniif jechuudha. Ijoollee saguree yookaan jedhamti intala arsii asallaa gara saguree kana jechuudha. Akkasii yaada muraataan qabaa namni tokko gaafaan waa hannatu garuu jechuun maqaa namaalee da'uun sadaqaa keessatti hin barbaachisu. Na argaa fi namoonni isaa fakkaatti hin ta'u maaliif sadaqaa yaa kennatan dho'isaniitu man kennatan. Wanni awwaaraabee yeroo hunda gadi dhiisuuf namni irraa barate namni irraa miskiina beelaa irraa haa qarqaaruuf malee namni na akkanatti kennu hundu maqaa keedha hinaan hin jiru. Maaliif rabbiillee hattaan gaafa birrii takka birrii shaniyyuu namaa kan itti dho'isa namaa kan namalee hin mul'isinaan jaan isin galee ani wanti waraabee isin biraan gahuuf akka isin itti gammaddanii akkasuma namni isin irraa waa barate waan kanarraa arge nama qarqaaruuf hortaa qabeenya kennaa. Kanaafuu sadaqaan yeroo hundaanuma jirti. Ramadana alatti illee numa jirti. Sadaqaan wanni biraa haa ta'u lubbuu ofii kanarraa baasuu ufuma tanarraa yoo baasuu waa guddaadha dhugaa rabbi wallahi wabillahi maaliif isin jabeetanii sadaqaa waa hedduu namarraa oolchiti waa mara namarraa oolchiti jedhanii kanaafuu sadaqachuun bareedaadha waltaa fi kabajamtoota kennaa isin ijaaroo isaan teessanii kanumaa fi jechuun namni tokko birrii 10 yoo qabaatee haalli sadaqaadha akkasuma ammoo obboleettiin keenya akkasuma akkasiin jeetti mucattiin tuni ala jirti TV Dubai jirti birrinatti ergite akkasuma nama haga gahinaa jetti garuu nama 50 takkan yeddeef jechuudha nama 50 godhuudhaaf jechuudha isiidhaaf jechuudha hanga gahe ganama 50 sansiif godhan jedhanii yoo ka danda'u nama 50 sanniin gaa'idha akkasuma kuma illee kun asiraa bitee jira akkasuma waan rabbiitti mirallee bitee jira mira kiiloo 3 bitee duraan ishigiin biraa ture yoo kanuma naaman sananii kiiloo 3 jechuudha hanga fafaalee kabajamtoota kennaa garuu wanta isin ajaa'ibu subhaanallaa jiruun addunyaatu waldaddee jirti. Amma duraan 600 bitaa ture 707 illee bitee suuqii marrattuu 750 galee jira supermarkeetii 800 qarama 9,000 ta'uu danda'a garuu silaasoo hundi bahee rakashuu qaba jennaani wanni hundi waldaddee jirti kiiloo lama kan biqaa ta'e 750 biteetudha garuu kiiloo waldamaa hin hedduu tokko wanni qaamatti jirti subhaanallah waan hin beeku meeshaa gara seenuun dhabee jedhan akkanatti amma fakkeenyaaf alarraa kun meeshaan waan lolli jiru meeshaan gara seenuun hin jiru jedhanii kanaaf akkas godhanii anamma wallaahi lazim oromooti eessan ana bichaa dhabu maaliif laa subhaanallah guyyaan harkalee haadha dhimmaayuu lafa irra jiru yoo isin ta'e dhimmaayuu isin jechuudha kanaafuu isin akka argitan inni ashabbiin deemaa jechuudha waan nama kan tamaa takka nobeessaa leetiin keessatti jiru leeni qabaa du'aayi nuqodaa du'aayi isin daabadhaa soomana kanallee rabbiin ka waggaa dhufullee inshaallah rabbiin kana caala godhu rabbiin nu haa godhu umrii keenya rabbiin nu haa dheeressu jechuudha. Kanaafuu ulfaa kabajamtoota kennaa roozaa keessanii ni amanaa
keessan inshaallah waan fedhii maantanii bakka isinii gahuudhaaf qophii guddaarra jirti. Alhamdulillah rabbiin illee waan nama arkaa waan ta'uusaa rabbiin namaa eegu inshaallah. Kanaaf sadaqaan bareeda bakkuma jirtanitti irraa baasaa. Gaafa waan tokko achi kennatan nama bara sadaqaa kana birrii baankii kaa'atan jechuudha. Maaliif namni tokko gaafa waa sadaqatu birrii baankii kaawwadhee akka baankii qabaa jechuudha. Isanii galee jiruu addunyaa tokko isiin xiqqishuudha guddoo miti jechuudha. Rabbiin alamaa wanni haa godhu malee waan guddaa miti. Maal gochuu dandeenya reemaa rabbii fuudhee tunu kanneen nama rabbii jedhee waan hundi dalagu akkasuma immoo deebi'ee rabbiin hin danda'a akka namaatti miti. Rizqii gurgurtuu kennee imaana nuuf kennee fayyaa nuuf kennee nama rakkataa hunda bira dhaabbatu rabbiin nu haa godhu. Jireenya keessatti maal ta'uu barbaada beekanii abbaa qabeenya ta'uu ni barbaada. Garuu ammoo yoo gaafa ta'e yoo qabeenya kana miskiina irraa jechuun مسكين يجمع جسر ربنا تنفعني والله وبالله أصلا أكلنا نجرا جسر بري بدم بدني يعني بري تكتك يعني كرك نبينا وجه والله لازم نام مسكين وجنيا تنام مسكين وجين كل هنا مسكين وجين كباتي مسكين يجمع جسر ربنا كله كوات وينا ولا نهم ترى بينه هقوله أنا يعني الدنيا اسمه الدنيا فاي الدنيا نبي تنينكر كارد الدنيا نبي نجمع جسني إثنين فايا كان كابوت كذا أكيد بفكر إنه تكلم حاجة نفاضها أما كنوم هيك دبيتني كده والله سبحان الله تكاني جرو أقول أنهم ومتكسنا تفكر نجرو أما بسم الله هيك تكاد تشجعوان كنا بيكم بيكم كنا فدوائي إذا كنا جونيتي وانا مداري بلا توستو ما جواي بتيس من جامعة كتير ربي إذا كارو إذا جاي جوني وانا مداري akkasitu dalaganii akkasitu sadaqaa ofirraa baasanii sadaqaa warra ofiitiif godhataa jiranii ijoollee mana arabaati jechuudha. Kena garu kulit tua di baterai di situ yang di baterai juga. Jadi saya boleh mengenai baterai ya. Dimana demo wajib jadi rawat tuntas berapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Karena akan terjadi itu saat akan kita akan video itu Facebook ya. Pun dua itu lah. الحمد لله الذي أنعم علينا شهر رمضان الذي جعل علينا النعمة في كل زمان ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا. الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا. السلام عليكم ورحمة الله ربران أقاه الحمد لله بقر قسني يا أكي في الله بريد مسلمان أكن إله وبريد كرهان إسلام والله ربي سنؤكن فشكر لله من لاقري محمد رسول الله صلوات الله وسلام الله على نبينا واغفر لنا ولوالدينا. ربي نبراس كرائسا غاري داندي قجلو ما مصطفى المختاري دين سان أفكن بركان من بحري نئما في الأتما كان انقمن داري يا بكم صدقا كلام الجباري يا قولي خالق اتكم من النار رحمن قطعتك أتن براري نتن دلنني نوفت الدواري تقوى النجاري إلهي إيمانا واغفر لنا ولوالدينا.
إسلام ما أجتون يو قلبي الراكات مسلم نرقادا كالرب صدات دبين بكا كنا أبات جباتي فكم البؤا قبا كبفان فكات كأولي بولين سافا لا ديني تات كيادا فجيدان دين الرافقات ميقب عربي مكا سلامانيات كبدي هجتو دين في الربات كأردين برتو باشون تلفات بدين هجتو في سر الجرات ياجرو دنيا وانقدا كم تاتي هم ترت بيتا يرو رفتي كاتي يا نمدين باتي هجت إسيانا واغفر لنا ولوالدينا الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا دبين بكا كنا يا أكي جبادو دمت اللي تيت اللي ربي كي صدادو هل كاني في قويا كي ستو في يادادو يكا كي أرارا خالقا غافدو مالو جاچان جرا جدي افتو هدو كيري هجادو تي هم تورا توبادو ربي في كل كلاهي حالكي تلفدو كارورا جيرينيا قرآن قدادو ألا في منك ديني دان جردو أسر جلك بابر دبين هبادو ماتي كي ديني دان كبي قد فدو ملكي هرابوري اتم برباددو ربي فرقدو هرق أولانا واغفر لنا ولوالدينا دبيتنا ندمي كرارنا ميسا غما ياد أكوتي تاچسين ديبسا وان دبچو كأي تاچسين جيسسا وإسو ما إرا واسين نجيسسا كيسوما ألفاتا غير ونسا نمسا والغاهي يا غمچو إسا أبا فد ربين جيستي ديبسا بغسين إنغاهي جديسين إبسا قرنا فرقسا أيها المسلمين واغفر لنا ولوالدينا baga sinin gahe jira sinundani kuno nurra dhufe ji ramadani alhamdulillahi galata rahmani jaisa keessa buufame qur'aani ka keessa ergaman nabiyyal hudani ka keessa dambahe dharafi dhugani kuno nurra fide goftichi guddaani jaisa keessa hidhamu shaytaani ka keessa cufamu ya aki azamni ka keessa banamu jabaddu jannanni jaa wala sabuufamu rahmanni ka awsati isa magfira رحماني كاكرا إسا هتكم نمني يروكن الرفوني جبات قمني هندقو هرمني أفانسا قرآن واغفر لنا ولوالدينا الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا الحمد لله قال النكيتما أتنو